Attamoltanii attam jirtu dargaggoo Oromoo, qeerroo Oromoo, qarree Oromoo, manguddoo Oromoo hundumti keessan attam jirtu. Fayyaa keessanii har'a haala biyya keessatti deemaa jiru, haala daddafee jijjiiramaa jiru kana attamitti ilaallasa jedhudha. Shorreen nuyi taphachuun nurra jiru maa inni attamitti ilaallaa isa jedhuuni ilaaluudhaaf. Attamitti ilaaluun nurra jira. Haalli deemaa jiru maa inni akkamittiin dhumachuu danda'a. Inni jedhu kuni karaa baay'ee ilaaluudha dandeenya jedhee yaada. Kanaafi hamma dandeessanii sheerii godhaati yaada koo kanatti ni deebi'aa jechuudha. Maal nu barbaachisa? Maaltu deemaa jira? Eenyutu eenyu irratti ka'e? Eenyutu eenyu balleessuudhaaf deemanni jedhu kuni akka gaariitti beekuutu nurra jira. Akka gaariitti yoo hin beeknu ta'e nama tokko deeggaruudhaaf guruupiin tokko deeggaruudhaaf jenneetu waan baay'ee waan hin beekne keessa linnee borcinaa jechuudha. Kanaafi maaltu deemaa jira? Maaltu ta'e? What happened really? Maaltu ta'aa jira? Isa jedhu kana waan fuula keenya jiru kana informationii baay'ee osoo hin deemin isuma nu dura jiru walitti qabnee cicciramtuus bubbututtuus kukkutamtuus haa taatu isheedhuma walitti daballee mee waa tokko keessaa baafu. Waa tokko keessaa ilaaluu yaalla. Maaliifi namoonni baay'een informationii hin qabnu, kanan jennu jedhu lakki inuma qabna. Informationii nu qabnu isheedhuma qabnutti dhimma baanee karaa wal agarsiisuun, daandii wal agarsiisuun, walitti dubbachuun ilaa kana fakkaata jechuun mirga keenya namni keenya immoo kana beekee dammaqee maalitti deemaa jirra? Maaltu ta'aa jira isa jedhu obbukkee garasi garana laalaa goolii keenyatti deemuun barbaachisaadha jedhee yaada. Har'a ilmaan nabashaa walitti namnitee wal fixxe. Wal lolti. Dhukaasa walitti banti. Wal ajjeefti. Kuni haaraa miti. Keessumatti baay'inaan ijoollee jabana seenaa, ijoollee qeerroo warra seenaatiif haaraa ta'uu danda'a. Garuu nuyi warra wallaansoo kana keessa waggaa dheeraa tureef haaraa miti. Mee xiqqoo ishee gara booddeetti deebi'een isin yaadachiisa. Yeroo dargiin dhufee rukuttaa meeqatu ka'e mooraa sana keessatti? Nama meeqatu wal fixe? Ani keessumatti kan yaadadhu ijoollee ihappaaf warri ihappaa deeggaranii keessumatti warra akka Shaambel Siisaayiif Alamaayyoo, Shaalaqa Alamaayyoo kan jedhamanii ka'anii Mangistuu Alamaariyaamiin galagalchuuf jennaan akkamittiin akka inni fixe. Akkamittiin giruuppii sana akka inni fixe. Daani'eel faan, Sannaay Likkeen faan akkamittiin akka dhuman. Jarri kuni hundumti isaanii warri achitti walitti qabamanii dargii Tsifat Beet kan jedhu kana keessatti wal ga'anii turanii hundi isaanii Itoophiyaanistoota. Hundi isaanii sloogaanii tokko baatu. Sloogaanii isaan baatanii Itoophiyaa first kan jedhudha. Itoophiyaa tikdam isa jedhu. Itoophiyaa tikdam jechuun Itoophiyaa lu'aalaawwinnati eegne isa jedhudha. Shaambal Alamaayyoo, Shaambal Siisaay haa ta'u, Shaalaqa Alamaayyoo haa ta'u, Korneel Daani'eel haa ta'u, Sannaay Likkee haa ta'u, maal namni mana sana keessatti duguugamee dhume kan akkasitti dhukkee walirraa kaasanii mooraa Minilik kana keessatti kan wal fixanii kan isaan jedhan Tafarii Bantii haa ta'u, Amaana Hamdoom haa ta'u, yerootti wal fixaa adda nagaa. Yerootti wal fixaa haaraa miti kun. Haaraa ta'uun irra jiru. Ilmaan nabashaa misteekii tokko komiitii gochuun barbaadu. Chaansii walii laatu. Hinmoo wal dhoofti adda keessa. Kuni waan jirudha. Ganaa wal fixi immoo waaqoo wal ishee ficcisiisa. Ganaa wal fixi. Yeroo jalqabani Amaan Hamdoomii fi Axnaafuu Abaatee yeroo Axnaafuu Abaatee gaafa inni du'e Axnaafuu Abaatee Gojaamedha. Mangistuu Hayilamaariyaam faa yeroo Axnaafuu Abaatee rukutanii Mangistuu Hayilamaariyaam ilma Dajjaazmaach Kabbadeeti. Hayilamaariyaam mana Dajjaazmaach Kabbadeetu jiraata. Obboleessa Kaasaa Kabbadee jedhama Mangistuu Hayilamaariyaam. Yeroo isaanii Axnaafuu Abaatee rukutanii Shawaatu Gojaamii rukute jedhanii hamma Shawaa mobilaayizii gochuutti ka'anii. Gojaamii mobilaayizii gochuutti ka'an warri Gojaamuun.
baay'ee isaanii warra akka Shibaabaa fanu bira hidhaa turan. Maa inni kuni Amaarri gidduu isaaniitti iyyuu power struggle ciccimaatu jira. Maal jedhu Amaarri kun? Habashaan kun maal jetti? Yeroo dargii dhaaba garaa garaa ture. Yaappaan ture, Wazlik ture, Maalarik ture, Sadat ture, Neemit kumaatama ture. Hundi isaanii Itoophiyaa jiru. Itoophiyaa jedhanii Itoophiyaa kana dursinaa, Itoophiyaa kana itti fufsiifnaa, deenjereetu jira. Nationalitiin warri oppressed nationalitiin jechuun ciquun beeresab warri jedhaman kun warri gadi qabaman sabaaf sablammiin kun gaaf tokko dammaqu balaatu nutti dhufaa jira. Itoophiyaa kana dursuu nurra jira. Philosophy Itoophiyaa kana mataa keessatti mataa dhiqnee mataa keessatti gashuutu nurra jira jedhanii yeroo hundumaa lallaba. Garuu yeroo taayitaatti dhufumu walitti yaatee dhukkee walirraa kaaftu wal qalti Habashaan. Chaansii tokko waliin laatu. Har'as kan nuyi agarre kanu wanti haaraan hin jiru. Waan namni siif du'e hin jiru. Taayitaa isheetiif duuti hundumti ishee. Maaliif wal lolu jedhu kun? Maaliif wal lolu isinitti fakkaata? Yeroo dargii isa ta'u, yeroo wayyaanee isa ta'u, har'as haa ta'u kan isaan wal lolanii fi anatu mo'a. Anatu ilaa road map isaan qabatanii deemanii road map isaanii ilaala. Abiy maal jedhe road mapping ko Itoophiyaa lu'alaawwinnatiidha. Itoophiyaa Minilikin dhaaba. Minilikin deebisee ijaara. Philosophy Minilik sanan fidee ijaaraadha kan inni jechaa ture. Asaaminoon kunis kanuma jedha. Inni kaanis kanuma jedha. Hundumti isaanii kana jedhu. Maal irratti garaagarummaan isaanii? Garaagarummaan isaanii maal road mapping isaanii tokko, gooliin isaanii tokko. Gooliin isaanii Itoophiyaa lu'alaawwinnati kana fiduu. Maal jedhu? Anatu caalaa cafaquu danda'a. Beeresab okay sabaaf sablammii kana anatu caalaa cafaqa. Anatu caalaa brutally. Anatu bulchuu danda'a. Isa jedhu irratti wal lolu. Amma they are kan isaanii is guaranteed that sabaaf sablammiin kun nu jala galti kan jedhu 100% sure dha isaan. Sabaaf sablammiin dammaqee ofiisaatii yuunurraa deemuu danda'a kan jedhu possibilitiin sun hin jiru mataa isaanii keessa. Nuyi biyya kana bulchina. Philosophy Amaaraatiin bulchina. Garuu nuti anatu cafaqa isa kana caalaa cafaqa inni kun caalaa cafaqa isa jedhu duwwaa irratti wal lolaa jiru. Abiyyi philosophy Minilik qabadheen deema. Anatu cafaquu danda'a isin caalaa ani yaangiidha ani energeetikiidha. Communication biyya lafaa wajjin qaba. Oromoo kana Kambaataa kana Walaayitaa kana Haadiyaa kana maaloo kan anatu cafaquu danda'a jedha Abiyyi. Asaaminoon immoo lakki ani gondoree isa abidda anatu cafaqaa. Inni Goojaamees immoo no isin hin beektanii la addanan xiyyiitii fudhanna nutu cafaquu danda'a. Eenyutu caalaa cafaqa isa jedhu irratti kan isaan wal lolan. Kanaaf walitti yaatee dhukkee walirraa kaafti. Yeroo dargiis akkas ture yeroo kan biraasa wayyaaneen lagatti wal fixxeeti kana dalageesse. Waan haaraan hin jiru hin rifatina hin dammaqina Habashaan ganaa wal fixxi. Nurratti wal fixxi. Maal kan isaan jedhan? Jarri kun dammaqaan jiranii ofii isaaniitii ofirraa nu ari'uu hin danda'anii nuyi taayitaa qabannee jira kana cafaqna kan jedhu. Kan isaan waan ta'an. Egaa mee taa'aati ilaalaa. Hundi isaanii maal irratti walii galu? Federalizimii irratti walii galu. Federalizimiin gadheedha Itoophiyaadhaa fi zaranyinnet poolitikaa jedhu hundumti isaanii zara. Abiyyi akkas jedha. Inni Gondoree sun akkas jedha. Goojaameen kunis akkasuma jedha. Habashaan dhuftee lafaa kaate hundumti ishee federalizimii kondeemni gochaa kaate. Uraageen illee akka wanta jira wajjin jirtu. Uraageen illee federalizimii kondeemni gochaa kaate. Maaliif federalizimiin kana kondeemni godhu? Maaliif beektu? Inni isaa dhimma resoursiiti. Yeroo hundumaa politikaan resoursi irratti dipendi godhu. Politikaan expressionii economiiti. Maal jedhe? Politics is the concentrated expression of politics, economy. Economiin politikaan expressionii economy abbaa paaworii sana qabateetu economy qabata. Kanaafi waa'ee economiiti dubbiin
waa'ee risoorsii dubbiin. Amma kan isaan barbaadanii eenyutu risoorsii kana qabate Amaara samiirra kaa'uu danda'a. Isa duriitti qubee balleessuu danda'a. Aadaa kana balleessuu, afaan kana balleessuu kan danda'u eenyu? Ana kan irratti wal lolaa jiru. Kana keessa isin hin deddeebi'u. Garuu waan nama dinquu waa'ee Abiyyiitti isinii deebi'a. Waa'ee Abiyyiitti yeroon isinii deebi'u. Abiyyi maal jechaa jira? Kan inni jechaa jiru haasaasaa hundumaa keessatti har'as meesejii dabarse keessatti በኢትዮጵያ አንድነት ድርድር የለም ያ በኢትዮጵያ አንድነት ድርድር የለም ኢትዮጵያን አከተኮ ታቴት ኢትፉፍቲ ዋን ፈያተው ድርድርን hinjiሩ ወጀ ሜሼ ከነፉኒ ሃይንጅሩቤ ሜሼ ከነ ሀፈረን ጫኔ ይላል አከሲኒ ገሉን በርባል ማልጀቹ ደከጀቹ ደከጀቹ ኢትዮጵያ አንድነት ረቲ ድርድርን በርባኑ ኔጎሺዬሽንን በርባኑ ኢላፊላሜን እንጅሩ ጋፊን ተኮ ከሆነ ረንጅሩ ሃዱማ ኢትዮጵያ አንድነትን ገረቦዲ በኢትዮጵያ አንድነት ድርድር የለም ያ አፋን አማራቲ ማል ጀቹ አከጀቹ ከነ ጀቹኒ ሜ አገፈዳ ወር ኮንፊውዝድ ኦፍማ ኮንፊውዝድ ዳዳ ከነ ጀቹኒ ፌደራል አሬንጅመንት ይሰና ሂንፉዳዱ Constitutioni baafne sana hin fudhadhu. Constitutioni sana negeti god. Constitutioni sana opposi god. Federationiin kan uumamu free will uummata irratti. Jaalala walitti dhufa uummanni. Jaalala walitti dhufeetu representative isaa bakka bu'oota isaa walitti ergateetu waliin wajjin mootummaa ijaarrata. Kuniga fedhii uummataati jechuudha. Inumayyuu isa caalaatti immoo constitutionii isaanii keessa kan jiru yoo namni tokko yookiin groupiin tokko achi keessa federal arrangementiin kun naan ta'u federalizimiin kun namiidhee hin barbaadu jedhe keewwata 39 fudhatee bilisummaa isaa walabummaa isaa labsachuu danda'a jedha. Constitutionii eenyuti kan koomin kan ihaadaki kan abii kan wayyaaneti kan mallas lafa kaa'e isa kana ilaalaa gaa'e ilmaan oromoo maal jechuudha keewwata 39 fudhatee namni kuni bilisummaa ba'uu danda'a oromoos haa ta'u sidaamaas haa ta'u kambaataas haa ta'u walaayiitaas haa ta'u sumaalees abbaa fedhe ta'u yuuniyeenii kana keessa kan jiru diigee ba'uu danda'a egaa Melala wantan jecha narratiiviin Abiyyi completely contradictory dha wanta isa nama jedhu kana wajjin. Maal jechuun isaa namni tokko mangaa cillaa ishee dhoofne mataa ishee irraa murree gubbee ishee rukunne of jala gashinee Itoophiyaa isa jedhu keessa jiraachifna malee ba'uu hin danda'u kan jedhu Abiyyi. Kunis ni gala. Kana jechuun constitutionii mataa isaanii isa paperii mataa isaanii irra kaa'anitu jala dhaabatu jechuudha. Isaan mormu jechuudha. Faallaa isaati jechuudha. Faallaa isaa jechuun immoo eenyuyyuu bilisa ta'ee achi keessa jiraachuudhaaf Itoophiyaa lu'alaawwinnatii fudhachuutu irra jira jechuudha. Isa fudhachuutu irra jira jechuun federal arrangementiin sun sobaa jechuudha. Federal arrangementiin sun soba jechuun constitutioniin kun sobaa jechuudha. Constitutioniin kun soba jechuun Constitution kun hojjetaan jiru constitution kan biraa dhufuu jira constitution kan biraa kan dhufuu danda'u kan eebuu habashaa kan ilmaan habashaa eebuu Abiyyi kan qubsuu danda'u eebuu kan isa baasuu danda'u Itoophiyaa lu'alaawwinnati inni jedhamu kuni olaantummaa Itoophiyaa jedhamu kuni unitary governmentiidhaanitu satisfied ta'a quuf unitary governmentiidhaan quuffata argata jechuudha. Eebuu isaa kana dhadhamatee kan inni ittiin quufu kuni dhiiga Oromoo xuuxuudhaan lafa Oromoo saamuudhaan unitary governmentii sanyii kana Haile Sillaasee kan Minilik sana fidee yoo nafxanyaa lafa keenyarra dhaabe humnaan cabsee bite duwwaadha. Optionii Abiifaa kuni kanatu teebeliirra jira. Kana garuu hurrii irra maku. Oromoon keessaa seecca'ee ilaaluun barbaadu yerootti balleessuun barbaadu dubbisuun barbaadu dhaggeeffachuun barbaadu
ija dunuunfatee waan Abiy afaan Oromoo haasa'u duwwaadhaaf Oromoo Abiyyiin deeggaruu barbaada. Miskiina. Baay'ee nama gaddisiisa. Galagalchee ilaaluu dadhaba Oromoo. Itoophiyaan lu'aalaawwinnat inni jedhamu contrary to that constitution jechuudha. Constitution anqas 39 isa jedhu keefata 39 isa jedhu contrary to that jechuudha. Itoophiyaan lu'aalaawwinnat jechuun is against the constitution jechuudha. Nobody is going to ask Abiy namni gaafatu hin jiru kanarratti. Ittiin gaafatamu Abiy. He is not accountable. He doesn't care. Kerii tokkoon qabu namichi kun. Maal kan inni jedhu? Nu Itoophiyaan lu'aalaawwinnat zaranyinat politikaa jedha. Oromoo nationalismiin Oromoo sabboontummaan Oromoo bal'eesse jedha. Duula guddaa oofaa jira Abiy. Hundi isaanii amma har'a wallolle kuni wallolanii wal fixan kuni kamirratti wallolu Oromoo irratti resource Oromoo biyya sana keessa resource yeroo when we talk of resource kan haasofnu waa'ee Oromooti. Resource kan jedhamu Oromoo. Buna Oromoo qaba qawwee albuudaa lafa keessaa kan Oromooti, jimaan kan Oromooti, warqeen kan Oromooti, plaatiniin kan mineraaliin garaagaraa lafa sana keessaa bishaan waan barbaadde neemit lafa Oromoo kan Itoophiyaan lu'aalaawwinnat kan isaan jedhani gaa lafa Oromoo dhuunfachuu Oromoo cafaquu jechuudha. Jarri kun hundi ishee kan isheen irratti walloltu Oromoo cafaquu irratti wallolti. Egaa amma yeroo ilaallu kana constitutionii kana geeddaruu irratti hundi isaanii walii galanii. Maaliifi kan isaan jedhanii Itoophiyaan lu'aalaawwinnat duwwaadhaan deemna jedhanii isaan iyyan. Maal jedhu? Bargeeniin hin jiru jedhe dirdir yeellam jedhe. Maal jechuudha dirdir yeellam? Namni constitutionii sanaa walitti dhufe free willidhaan walitti dhufe bar hin galaafi namicha kanaaf. Oromoonis, Kambaataanis, Hadiyaanis, Sumaaleenis hundumtuu kan fedhiidhaan walitti dhufe negotiate godhee walitti dhufe. Walii wajjin jaalalaan jiraanna jedheetu walitti dhufe malee dirdirii qaba dirdirii keessa gala. Yoo hin barbaadu ta'e dhiisee deema mirga qaba jechuudha. Constitutionii isaanii irratti baasan anqas 39 isa buufata 39 irratti constitutionii irra jira. Constitutionii irra maaltu jira? Constitutionii irra maaltu jira? Namni tokko yoo itti tolu baate dhiisee deemuu danda'a. Egaa basically namichi kun constitutionii kanatu mormaa jechuudha. Constitutionii kana mormaa jechuudha. Maaliif mormaa haa jennu? Maaliif mormaa haa jennu? Kan inni mormuufi gaafa poolisii speech isaa godhe Abiyyi Minilikiin faarsee dhufe, Haile Sillaasee faarsee dhufe, kan inni jechaa jiru unitary governmentii duwwaadhaan deemuu dandeenya. Constitutioniin kun nun baasu. Kana zaranyinnet politikaadha. Zaranyinnet politikaadha afaaniin akka dubbanne achas galagalee afaan Oromootiin sabboonummaan nu balleesseedha. Sabboonummaan Oromoon kana kaasee gaafachuu isaayyuu no. Sabboonummaa irratti Oromoo naashinaalizimii irratti duula guddaa bane. Egaa har'a namni kuni speech isaatiin anqas 39 article 39 isa jedhu completely ex godheera. Oromoon karu kun galeeraa fi warri cal'umanii ija dunuunfatanii iyyan kun galeeraa fi federal arrangementiin hin jiru taanaan unitary governmentii dhufa. Unitary governmentiin dhufa taanaan Amaara fudhata. Isaan walii galanii fixaniitu amma gaa taayitaa irratti wal fixan. Akkuma kanaan dura wal lolaa ture akka sila haasa'atu. Egaa amma maal ilaalla? Maal ilaalla har'a? Achi keessatti biyya sana keessatti yeroo milishaanii Habashaa kuni amma Amaaraa kuni warri akkasittiin duula kaasanii Amaaraa durataa Amaaraa kana mootummaa Amaaraa kan ajjeesan kuni ija isaanii jalatti meeshaa yeroo isaan karaa Finfinnee garshan karaa Gambeelaa yeroo isaan guuraa turan yeroo isaan fidanii dabarsaa turan Goojjaamitti Gondaritti Noorz Shawaatti yeroo isaan dabarsaa turan ija isaaniitiin ilaalaa turan. Yeroo isaan milishaa tireenii godhatan ija isaaniitiin ilaalan. Isaan kan isaan ilaalani Oromoon maal haadha isheetti milishaa argatti? Maal abbaa isheetti dhattee waboo ijaarti? Tuffii hammana hin jedhamne. Amaarra ijaaratu malee. Amaarri mirga isaati. Amaarri gooftaa. Amaarri waaqa. Akkasittiin ilaala. Oromoo inni akka sareetti ilaalan.
Oromoo inni tuffatame inni mirga meeshaa hidhachuu inni dhabe garuu isaanii wajjin dhaabatee harka rukuta. Isaanii wajjin yeroo milisha osoo leeta seemee senaariyoo tokko lafa isinii ka'a. Osoo jarri kun waliin lolle ta'ee warri ekstreemistiin Habashaa kun warri jeneraala sanaan geggeeffamu warra mootummaa Amaaraa kanaa wajjin walii galanii Abiyyiinis fuudhanii of dura kaa'anii isaanii wajjin walii galanii halkan tokkotti waboota akka isaan duran beekamaadha. Ammayyuu duulaa jiru, ammayyuu fixaa jiru. Garuu isa caalu milishaan kun gubbaadha hafuura fudhatee akka jirutti biyya Oromootti duulee ilmaan Oromoo lafarraa fixuudhaaf qophiirra turan. Garuu jarjaruu keessaa harkatti dho'e. Lakki anatu caalaa cafaqa, abaluu caalaa cafaqa, isa kana caalaa cafaqa isa jedhu irratti wal lolan malee kanaaf harkatti dho'e. Kanaaf egaa har'a maalitti jiru jedhu kun? Biyyatti yeroo dawwalu waan gudiin dhagaa. Waan nama gaddisiisu. Har'a Wallaggatti qorichi hin galu. Yoo qoricha bitatte feetee deemuu hin dandeessu. Namni hin naqu. Nyaati hin gurguramu. Gabaan hin taa'amu. Waa tokko hin godhamu. Har'a doktoroota hospitaala keessaa guuranii mootummaa keessaa kan hojjetan akka jiranitti hidhaatti guuraa jiru. Namni tokko mana hin jiru. Akka jirutti hidhaatti guuramaa jiran dhalli namaa. Boorana keessaa akkas. Gujii keessaa akkas. Shawaa Kaabaa keessaa Walloo keessaa akkas. Amma isa kan Amaarri lama du'etu samiirra kaa'anii Waaqayyo galagale jedhanii iyyu jarri kun. Garuu ilmaan Oromoo akka calleedhaa harca'aa jira. Oromoon egaa maal yaada kana? Yeroo akka callee akkasitti harca'u kana maal yaadaa jira? Har'a aktivistoota keessaa namni tokko biyya kana dhufee maal jedha? Gidduu kana inni ilaaltu Wallaggaanii Gujii Boorana hin agabsinaa karaa irraa kunnaa maal goonaa agabsinee yoo nu harka laachifne jedhee mana namaa taa'ee dubbata namni kun. Aktivistii beekama. Wallaaltuudha. Wallaaltuudha. Wallaaltuudha kan hin jedhu wal'aansoo dhiigaa. Wal'aansoo ilmoon Oromoo murannoodhaaf kutannoodhaan gaditti baate kashalabbeen karaatti cufteedhaaf hin dhaabatu. Kashalabbeen taayitaarra teessee gurguratteef hin dhaabatu. Horiidhaan gurgurameef hin dhaabatu. Dhiiga isaaniitiin ka'an ijoolleen kun. Dhiiga isaaniitiin lolaa jiru. Dhiigatu dhangala'aa jira. Dhiigatu faca'aa jira. Haadha ajjeesamaa jira. Obboleettiitu biratti gudeedamaa jira. Jaarsa abbaa isaaniitti ajjeefamaa jira. Dhiigatu lafarratti dhangala'aa jira. Namatu mana hidhaatti guuramaa jira. Ijoollee Oromootu jaarsolii Oromootu mana hidhaa keessatti dararamaa garafamaa jira. Hin beekne kana warri aktivistoonni kana odeessitu. Kana hin beekne irra hin geenye. Guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko toorchii galtee hin beektu. Guyyaa xiqqoo tokko keessaa Oromoodhaaf agabuu bultee hin beektu. Hidhamtee hin beektu. Reebamtee hin beektu. Kashalabboonni baankoonni irra naannoftee isa haasoftu dhugaaseeti. Kanagaa warri akkasittiin odeessan. Ka akkasittiin agabsina, akkasittiin harka laachifna. Guriillaa warfeerii seenaa goriillaadhaan beekan. Seenaan nama kutatee Mangistuu Hayilamaariyaam naaqfaatti Sha'abiyaa marsee ji'a guutuu ta'anii lolanii dhukkee haadha isaarraa kaasanii ari'aniitu biyyatti gashan. Hin beekani. Yeroo namni kutatee qabu. Namni yeroo kutatee qabu akka inni itti lolu hin beekani. Waaqoo guutuu Haayile Sillaaseen 56 kilo xoriidhaan marsee Baalee keessatti waggaa meeqa akkasitti lolee ari'eetu gaara ishee baase. Booddee jilbaan jilbeeffatanii Jeneraal Jaagamaa Keelloo fa'aa baaroo Waaqoo guutuu harka kennisiisan. Hin beekna seenaa kana hundumaa. Warri kana hin beekne garuu har'a waboo harka kennisiifna jedhanii uummata Oromoo nagaa mana isaaniitti gadi guuranii garafuu mana kusaaniitti gadi guuranii hidhuu Wallagga keessatti Gujii keessatti Boorana keessatti Walloo keessatti Shawaa Kaabaa keessatti kanatti ka'anii jiru. Kanatti deemaa jiru ilmaan Oromoo. Kuni viizinii xiyyeeffannaa viizinii kan eenyuti? Viizinii Abiy Ahimad. Abiy Ahimad Oromoo garboomsee ilmaan Habashaa jalatti deebisee
akka jabana Minilik harka mulee miilla muree madeessee waadee jilbeenfachiisee Habashaa jalatti gashuudhaaf itti qophaa'ee ka'eera. Itti muratee ka'eera. Kana gochaa jira. Kanaan summii Wallagga irratti gad naqan. Kanaanitu lola hamma kana geggeessaa jiru. Kanaanitu kunoo Naqamte keessaa har'a namni tokko manatti namni dooktorii akka jirutti dhukkubsata ala dhiisanii lafanni siree irratti dhiisanii hidhaatti galan. Dambidolloo akkas, Beegii Asoosaadha akkas, Gujii keessaa akkas, Walloodha akkas. Duula hammana ga'u nurratti bananii. Oromoon addana keessaa kan inni Habashaa lama of ajjeese jedheetu addanarraa caraana Oromoon. Maal barbaadda? Hundi ishee wala qaltuu barbaadde, wala fixxu akka jirutti wala duguugdu. Maaltu nu goshinu? Nuyi waa'ee keenya haasa'uu nirra. Yaalmaan Oromoo. Har karaa qaxxaamuraa irra geesse. Ijoolleen kee waboon mudhii ishee hidhattee lola cimaa irra jirti. Lola isa guddaa irra jirti. Ajjeestee du'aa jirti. Kuffistee kufaa jirti. Saanchaadhaan itti seentee waraanaa jirti. Du'aa jirti. Shamarreen ijoollee waggaa 17 waggaa 18 shamarreetu laga lixee lolaa jira ilmaan Oromoo. Shamarreetu laga lixee lolaa jira. Lubbuu ishee dabarsaa jirti. Waboon dhiigaa jirti. Wabooni gumaa baasaa jirti. Xiitii tokko lama rukutaa jirti. Ishee gumaa ishee dhattee gudee ishee gudeedamte. Gumaa haadha ilmaan ajjeesanii haadha reeffarra teessisanii. Gumaa ulfa ajjeesanii. Gumaa cida keessatti misirroo ajjeesanii. Gumaa sana baasaa jirti. Maal goota ati immoo har'a? Ati gaa yeroon kee har'a. Ati guyyaan kee har'a. Afaaniin Oromoodha jechuun hin ga'u. Afaaniin ani Oromoodha jechuun hin ga'u. Warri barbaade warri garaa isaaniitiin bitan, warri garaa isaaniitiin bitan, warri gandaan bitan, warri amantiidhaan bitan, warri waan garaa garaatiin firaan bitame haa bitaman. Wallaaltuudha. Wallaaltuudha. Ati inni nan dammaqe jettu waboo bira dhaabbatu. Ka'i waboo gargaara. Waboo bukkee dhaabbata. Ilmaan keeti, obbolaa keeti, firoota keeti. Ka'i waboo kee bira dhaabbatu. Lolii lolchiisi. Irratti du'i. Waan qabdu hundumaan wajjiniin dhaabbatu. Kan si baasu ishee kana duwwaadha. Kan si baasu kana duwwaadha. Kan si baasu wanti kan biraan si baasu. Kanaafi kan inni hawwu qaba. Hawwiin koo wabooni waboon ilmaan Habashaa. Abjuun koo ilmaan Habashaa biyya abbaasaa keessaa baase mirga saba isaatiitti uffisa kan jiru ganamaa galgala kan hin hafu. Kun immoo hin hafu. Abbaan fedhi iyye, abbaan fedhi caraane, samiitti ol buute, gadi buute wanta hin hafnedha. Kun waanuma dhufuudha. Waanuma dhufuudha. Kanaaf warri wayyaanee iyyuu hin galaaf. Warri wayyaanee hin galaaf. Karaa nuyi irra deemaa dhufne hin beeku. Hin galaaf. Warri Eertiraas hin gala. Hin beeku. Akka gaaf tokko Oromooni ka'ee dhufee deemsa isaan deemaa dhufan akka inni daandii sanarra deemee dhufee akka inni rukutee Habashaa ilmaan Habashaa biyya isaa keessaa ari'u hin beeku. Kanaafitu duula guddaa kana nutti banaa jiru. Duulli kun duula keeti. Duula ilmaan kee irratti duulameedha. Duula obbolaa kee irratti duulameedha. Duula shamarree kee irratti duulameedha. Kanaaf duula kana dura dhaabbachuudhaaf humna kan hundumaan dura dhaabbachuun dura jira. Hundumaan hin afarsin ilmaan Habashaa kana wallolte achitti wallolte. Kan isaan wallolaniif anatu caalaa cafaqa, anatu caalaa Itoophiyaa godha, ana isa jedhuudha malee isaan siif jedhanii miti. Siif jedhanii waliin lolle ilmaan Oromoo. Kan isaan wallolaniif taayitaadhaaf, kan isaan wallolaniif nurra yaabbachuudhaaf, kan isaan wallolaniif risoorsii keenyaaf. Kana barree hamma dandamne harka wal qabannee jabaannee gara fuulduraatti deemuu jira. Takka ilmaan Habashaatii wajjin jiraachuu dandeenya. Si'a baay'ee irra deddeebi'ee kan ilmaan Habashaatii wajjin jiraachuu dandeenya. Ilaa agartanii hubadhaa dhumarratti. Konstituushinii ofii isaatii katabee ofii isaatii
sagalee irratti kennee quba kaasee sagalee irratti kennee itti amanee mootummaan sun irratti dhaabate faallaasaa hojjetaa jira. Abiyyi kan inni irra jechaa jiru federal arrangementiin sun likkii miti, federalizimii diiguun nurra jira jechuudha. By implication akka jechaa jira. Yoo kana Filippii gootanii galagashitanii ilaaluu dadhabdanii rakkina keessan isinitti agarsiiseera. Maal jechuu kan ta'e Itoophiyaa li'ulaawwinnat inni addanaa jiru kun ድርድር የለንም inni jedhu kuni faallaa anqas 39 isa jiruuti. Faallaasaa miti warri jettanii achi as ba'aa dubbadhaa. Wordii tokko dubbachuu hin dandeessan. Loojikaalii aanaan amansiisuu hin dandeessan. Saayinsiin isaa kanuma duwwaadha. Wanta kan biraa miti. Kanaaf jabaadhaa. Ilmaan Oromoo himmoon shakkii tokko hin qabu. Ilaa hamma Republic of Oromiyaan ijaaramutti taas Oromoon nagaa argachuu hin danda'u. Oromoon kan inni nagaa argatu Republic of Oromiyaa ijaarratee biyya walaba ta'e ijaarratee isa booddee warra kan biraa wajjin nagaadhaan jiraachuu danda'a. Kanammoo hin gooda shakkii tokkollee hin qabu Waaqayyo isin wajjin haa ta'u. Himmoon